فيديو دوبرتي يو أمريكا جراتي وأمتا إسي تفلمتي فيديو إسي جاني فدن جولي بيا عربا كيسا جرتمو تكيسو بربادن نوتي أكنت دلغنيتي إسيني غالي ورا أمريكا جالا جولين بيا عربا دلغتي humna isiitiin hurkaa isiitiin dalagatteetiti warra Ameerikaa jiru caala jireenya laa zabbaxamaa akkana zabbaxamaa jiraatti. Isiniif hima warri gadi galoon nama gaqqabuudhaaf namni akka yoo olkee akka gaddeebu warri godhuu barbaadan jechuudha. Waanuma dubartiin biyya Arabaa dubartiin sun waanuma nama wani lame tokkoffaa biyya Arabaa keessa jiraadha. Biyya Arabaa dubartii biyya Arabaa kana gaddi dubartii biyya Arabaa dhaggeeffadha abbaa feete caalti isinii galee miti abbaa feete caalti wannan isinii himu jechuudha nama hunda tokko godhuu barbaaddan an akka maakitti immoo isinii galee akka maakitti namni miidiyaa kanarra yoon ifiitiyyaaf laal ifiitiyyaaf naagihee yoon miidiyaa kanarra badee malee tokkichi keessan ayii maaliif narra erganii tokkichi keessan miidiyaarraa na balleessuu hin dandeessan. Isin galee miti. Wannan isin hin jiru. Gaddas amata lama moo sadii duras warra Feesbuukaa yaa Feesbuuk na balleessuu hin dandeessan. Eenyumaan la ilaha illallah namnummaan maalumaa fi amma geema taphachuun dhufne maaliif kaf nama godhanii sanumaafuu na balleessuu hin dandeessan. Namni haqaaf dhaabbate namni haqaaf falu haqaaf dubbatu shira barbaadan xixxanis warri maqaa na balleessu jettanii fifiidan kuni hanqan ta'anii beeytanii dhaggeeffadha. Konfidensiin kiyya akka wotaaddaratti hin deemaan jee kaayiroo keessa gaafadha warra kaayiroo gizeen deemuun isiniin jee balaan lam dachiin tunu laal suuta yaamaakii jette silaafaan qabaatte innaan deemuusa. Gizeen deemuun isiniin jira. Akkanatti laal dachita. Laal nama wotaadara godhi gizeen deemu. Innaa konfidensii matoon beektaa dhibbarraa dhibba. Akkasii si galee miti isinii galee sanumaan xiqqishoo dubbiin namaa tuni dubbiin namni anaaf yaadee na dubbisuu fi namni immoo anarratti yaadee na cabsuu barbaaduuf xiqqishoo tana laal hanqatan wayii. Hojii hojjettee beekti saniif miidiyaarraa baddeettan ani bar hojiin qabaan badee malee yoom holola keessaniif badee miidiyaarraa. Nammaa burcuqqoo waliin qabatanii mudhii isaanii. Ganda feesbuukaarra oolu kana silaa agartan. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wayi shugguutiin teessan. Akkana jaan wallaahi laazi wayi shugguutii teessan akkanuma jaan ol deema wayi shugguutii teessan gad deema wayi maakii orroon salphiste wayii si salphisee yaa waa hedduu dandeenya miidiyaa Oromoo kiyya dubartii warri taatan tokkoffaa waan hin goonetti hin qaanfatina waan hin goonetti Abdii Muktaar kiyya Abshir namni beeytee duraanuu guddina namaa jibbu namni ol ka'iinsa namaa jibbu waan xiqqoosanuu dubartii ta'anii jechuudha. Warri wayi jedhan ani humaanatti fakkaateeti miti garuu namni dubbiin tuni waan gizee lama deebitee fi namni narraa barumsaa fudhatu jechuu barbaade. Ijoollee qabsoo keessa turte namoota meeqaatutu dubartii nama gizee hedduu bikka guddaa hin geessu. Dubartii wanni bikka guddaa hin geenyee fi waan isii hin taanetti illee ni sodaatti bakka ni rifatti haamilee isii cabsuu barbaadan. Ana haamilee kiyya na cabsuu hin dandeessa wallaahi alazim. Ana haamilee kiyya nan cabxu. Isini galaa miti. Dubartii gizee taate amma namni dubartiidha.
waan isiin taane waan isiin fakkaane waan safuu fidanii gisee maxxansanii itti dhaga'ame miidiyaa kanarraa waa'ee Oromoo meeqa waa'ee Oromoodhaaf falmu namni Oromoodhaaf falmu ijoollee meeqan beekan dubartii meeqa TikTok kanarratti waa'ee Facebook irratti waa'ee Oromoo osoo dubbatanii fidanii viidiyoo maxxansanii ati akkana taati waan sobaa Photoshop tolchanii fidanii gisee maxxansan meeqaatu miidiyaa kana gubbarraa bade jechuudha. Meeqa balleessitan sanii maakii balleessina jettanii akka abaluun sun waa'ee Oromoo dhiistee baddeessanitti maakiin isa akkas jettanii addan wayi namni akka kiyyaan mataa jabaatu hin jiru addunyaa kana gubbaa wallaahi wabillahi ni mataa jabaadha jettanii wallaahi nan beektanan kana booda na bara waa'ee kana irratti illee haasa'uuf dhufee osoo hin ta'in akka na bartaniif ni beet nama laal gisee viidiyoo san dhageeffadha waan akkasitti illee laaluu hin barbaadu garuu waan viidiyoo anarratti maxxansitanii fi buna kiyya dhugeetin akkana isi kooflu jiran isini koofle wayii miskiinan jee wallahi wayii miskiinan jee an isinumaan na asaazaniyo wallahi miskiina salphachuu isumaa salphate isini galee namni fuula mee numa laala mee namni na beeytanii astaghfirullah lazim awwa rabbiin garuu waa isinin dhiisu addunyaa irratti milkooytanis garuu ani laal qabsoo Oromoorraa yoomillee ta'u yoon tiyyaa barbaadee waan hunda dhiisee malee namni waan Oromoodhaaf falmeef waan haqa dubbateef nama san miidiyaa gubbarraa balleessuudhaaf warri qabattoo keessa hidhattanii miidiyaa kana gubbarra deddeemtan isiniif hin milkaa'u. Isinii galee isiniif hin milkaa'u sanuufu dubartii birarratti isinii milkaa'uu danda'a. Milkaa'ellee isiniif beeka hangaruu narratti isiniif hin milkaa'u. Okay? Narratti isiniif hin milkaa'u. Nama dhiira yoo viidiyoo na bilbilee unkaan nama viidiyoo nama waliin akkanatti block nama godhu shi isinii galee miti naa confidence kiyyaa qalladdan isinii nan beetu namni isin bee isin madaaliin jaa Oromoo isinii galee akkasii maatiin baddee ibsa nuu kanni warri Feesbuuka kun warri Feesbuuka kootu ibsa nuuf kanni wayi shuguxii teessa Oromoo wallaahi maakiidhaaf shuguxii jee baasee shuguxii yoomillee Oromoo laal nama Oromoo ta'e nama Amaaraa miti Amaaraa sana osoo hin ta'in nama Oromoo ta'e namni anaan boonu namni anatti confidence qabu namni shuguxii jee Oromoo shuguxii jee warri maqaa naa baase warri arallee naan boonu jiru warri boorullee maakiin hojii guddaa hojjettee nutti as baati warra jiru ani laan natti amanaa confidence kiyya yoomillee maqaa keessan gadi isin deebisuan yoomillee oliyoonni isin godhe gana addunyaa irratti isin yaamsisan katabadha seef godhadha gana addunyaa irratti maqaa Oromoo yaamsistuan insha Allah wa ta'ala gaddeebita malee dhiisinaan tan ambara namni hundi keessanuu garuu dubartii taatanii akka barattaniin barbaada. Akka hubattaniin barbaada. Maal akka hubattan maal akka barattan namni gizee guddattan isin cabsuu barbaada. Gizee bas yaa dhorkiree adda. Gizee guddattan gizee guddattan dhageeffadha. Guddina gizeen isiniin jiru jaalatama uummata biratti jaalayoo uummata biratti harkattan uummanni yoo isin jaalate namni yoo isin jaalate namni hundi namni cinaan hundinuu bireedduu tiyya siinaa jiru malee ka bireedduu tiyya siin jee hundi si jaalataa miti. Ka si faarsee hundi si jaalataa miti akkasitti beeka. Isin galee miti namni isin faarsee hundinuu isin jaalata jechuu miti. Achi keessa sinaaftuu meeqaatu jira jechuu isin galee sanumaafuu waan hin balleessinetti waan hin goonetti qaanfattanii miidiyaa kana gubbarraa hin badina. Hojii duraan hojjechuu turtan sanii andhaamsa akka maakittiin isinii dhaamu jira. Hojii hojjechuu jirtan sandaran hojjedha. Cabsi yoo abaluun kaleessa haayibireedduu tiyya naan jette suni arra na arrabsu jirti.
ilmi namaa akkas kakalee si faarsi arra si arrabsa waan ta'eefuu ati immoo jabaattee dubartii warra taatan dhiirti waan hunda dandeessi. Dubartii warri taatan jabaadhaati if dura deemaa malee if duba hin deemina. Yoo isin kuffisanillee kufaa lafaa kaa. Bikka kuftanitti nafina. Nama jabaa jechuun nama kufee lafaa ka'ee bikka